Dipireeshiniin akkamittiin fedhii saalaa namaa balleessa? Sammuu namaa keessa akkaawuntaantota yookaan abboolii herregaa lamatu jira. Tokko sirna badhaasaa yookaan riwaard siistem jedhama. Kun silaa hojiinsaa wanta nuti gochuuf deemnu hagam waan bu'a qabeessa yookaan gammachiisaa akka ta'e tilmaamuun warra bu'a qabeessa yookaan gammachiisoodha jedheef kaka'umsaa fi anniisaa nuuf kennu yoo ta'u, dipireeshin keessatti hojiin akkaawuntaantii kanaa gadi bu'aa ta'a. Kanaaf gochi kamtuu bu'a qabeessummaan isaa yookaan gammachiistummaan isaa gadi buufamee ilaalama. Keessattuu walqunnamtiin saalaa bu'aa fi gammachuunsaa gadi qabamee waan tilmaamamuuf kaka'umsa argachuun jabduu taati. Akkaawuntaantii lammataan kutaa sammuu antireer singuleet korteeks jedhamudha. Kun immoo baasii ati gocha tokkoof baaftu tilmaamuudha hojiinsaa. Hojiin qaama kanaa nama dipireeshin keessa jiru keessatti garmalee ol ka'aa ta'e mul'ata. Kanaaf yeroo mara anniisaa yookaan baasii gochootaaf barbaachisu ol kaasee tilmaama. Keessattuu anniisaa ati walqunnamtiif baasuuf deemtu garmalee ol kaasee herrega. Kanaan gara walqunnamtii saalaa yaaduun jabduu sitti taati. Dipireeshin keessatti sammuun kee emerjensii mood yookaan haala muddamaa keessa waan seenuuf anniisaan walqunnamtii saalaatiif ba'u waan qananiidhaaf, waan bashannanaaf, waan ba'u waan ta'eef hin barbaachisu jedhee veeto godha. Egaa fedhii walqunnamtii saalaa dhabdee osoo hin taane sammuun kee, anniisaa kee, lubbuu kee balaadha waan jedhu irraa oolchuuf qusachaa waan jiruuf gara walqunnamtii saalaan deemtu. An Dr. Daawitii Hakiima Yaala Sammuu kutaattaan argachuuf Meelbaa Saayikdiin hordofaa.